Alright, baga dhuftanii kutaa irraa kanaan immoo wanti ilaaluuf deemnu maali yoo jettan Ingiliffaa maaltu salphatti baratuun kutee ka jedhu ilaalla. Wantoota Ingiliffaa akkam baranne gufuu nutti ta'an keessaa inni guddaan maali? Afaan keenyarraa yookiin immoo afaan haadha keenyarraa yookiin immoo mother tongue isa jedhamu afaan dhalootaarraa translate yookiin immoo kallattiidhaan hiikuudhaatu akka Ingiliffaan baranne nu godha jechuudha. Maaliif jennaan afaan hundi akkaataa itti dubbatamu qaba. Akka afaan tokko itti dubbatamu sanirraa fuunee gara Ingiliffaadhaa deebisuu hin dandeenyu jechuudha. Sababiin isaatis afaan Ingiliffaa aadaa fi akkaataa itti dubbatamu kan if danda'e waan qabuuf wantootni afaan keenyatti akkaataa itti jedhamu qabu tokko afaan Ingiliffaa keessatti akkaataa saniin hin kaa'amu jechuudha. So wantoota kanneen fakkeenyota waliin kan ilaallu ta'a. So hanga xumura viidiyoo kana yoon faana turtan waan guddaa tokko akka barattan nan abdadha. So let's get started. Mee eegallu. Fakkeenya jalqabaa kana kan ilaallu yoo ta'e I changed my idea jedhan tokko. I changed my idea. Maal jedha? Yaada koo jijjiire jechuu barbaade amma namni kun. I changed my idea. Maal barateen jalqaba irratti jecha idea jedhu kana yaada jechuudha hiikni isaati. Okay? Jechi change jettu jijjiiruudha. Maayin afaan hundattu maay ka jettu kan koo jechuudha. So akka afaan keenyatti yaada koo jijjiire jenna. So isuma kana fuunee gara Ingiliffaa yoo deebisne hin ta'u jechuudha. I changed my idea hin jedhamu jechuudha. Maal ta'uu qaba silaa? I changed my mind ka jedhu ta'uu qaba jechuudha. I changed my mind. Okay? Asirratti mind jechuun sammuudha. Okay, hiikni isaa kan kallattii jechuudha. Sammuu yoo ta'e sammuu koo jijjiire jechuutti hin ta'u jechuudha. Afaan keenyatti hiikni isaa kallattiidha yoo hiikne maal ta'a? I changed my mind yoo jettu yaada koo jijjiire jechuu osoo hin taane kallattii yeroo hiiknu sammuu koo jijjiire fakkaata silaa. Okay? Saniif akkaataan afaan Oromootiin itti jennu akkana ture. Okay? I changed my idea. Yaada koo jijjiire. Garuu yaada koo jijjiire san jechuudhaaf Ingiliffaadhaan I changed my mind. Okay? Dafnee yeroo jennu I changed my mind. Maal jenne? I changed my mind. My mind jechuudha. My mind. Maal jenne? I changed my mind. I changed my mind. Akkas jenne jechuudha. Maal ta'a jennee hiikni isaa? Yaada koo jijjiireera jechuudha. So kana booda I changed my idea jettan jechuudha. Maal jettani? I changed my mind. Daftanii yeroo jechuu barbaadan I changed my mind. Okay? Yaada koo jijjiire. Fakkeenyaaf isuma kana isin deebistanii maal gochuu dandeessanii? Nam tokko yaada keessan fudhachuu dide yoo yaada kee yoo jijjiirte na dubbisi jechuu barbaadde. In case you changed your mind, call me, okay? In case you changed your mind, call me. Yoo yaada kee jijjiirte na bilbili jechuudha. Okay? In case you changed your idea, call me jettu jechuudha. So saniif kallattiidhaan afaan hiikuun akka afaan san hin barreenu gufuu nutti ta'a jechuudha. Okay, fakkeenya itti aanutti yeroo dhufnu akkana jedha. I took a decision. I took a decision. Okay? Kun amma maal jechuu barbaade? Yaada koo murtii koo murteesse jechuu barbaadeeti sila. Okay? Afaan gariirraa yeroo hiikamu akkanatti kallattiin hiikama jechuudha. So afaan Ingiliffaa kallattiin hiikuun hin danda'amu. Saniif kallattiin hiikuu dhiifne akkaataa itti jedhamu baruu qabna jechuudha kanaaf. Okay? Maal ta'uu qaba inni kuni? I made a decision. Okay? Kuni maal jechuudhaaf jenne murteesseera yookiin immoo murtii koo murteesse jechuu barbaadde akkana jetta malee akkana hin jettu jechuudha. I took a decision hin jedhamu. Okay? Afaanota tokko tokkooti jira kallattii yeroo hiikamu akkana kan ta'u jechuudha. I made a decision. I made a decision. Okay?
maal godhe murtii koo murteesseera yookiin immoo murteesseera. Okay, murteesse. Hiikni isaa akkas ta'a jechuudha. Kun immoo maal jedha? I put attention. I put attention. Kun immoo kan ta'uu qabu I paid attention. Jechi pay jettu Ingiliffaan kafaluudha. Okay, hiikni tokko jechuudha. So I paid attention. Yaada kafaleera jechuudha. No. I paid attention jechuun yaada koo itti deebiseera. Yookiin immoo xiyyeeffannoo kenneera jechuudha. Xiyyeeffadheera yookiin immoo itti xiyyeeffadheera. Yookiin immoo xiyyeeffannoo koo yookiin xiyyeeffannoo kenne. Waan takkaaf xiyyeeffannoo kennuu kee agarsiisuu yeroo barbaaddu jechuudha. So I put attention osoo hin taane akkam ta'uu qaba? I paid attention. I paid attention. I paid attention. Akas jennee jechuudha. So isin immoo amma nam takkaan nama barumsa tokko osoo barataa jiru qalbiidhaan gara biraa jiru. Please pay attention. Maaloo itti xiyyeeffadhu jechuu barbaadde taanaan akkas jetta. Please pay attention to what I'm talking. Wanta nan jaa jirutti qalbii tee deebisi yookiin immoo itti xiyyeeffadhu jechuu jirta jechuudha. Kun immoo maal jedha? I did mistake. I did a mistake jedha jechuudha. Maal jechuudha? Namni kun maal jechuu barbaade? Gara kallattiidhaan afaan isaarraa gara Ingiliffaadhaa translate yookiin immoo hiikee jechuudha. Ingiliffaan immoo akkattiin jedhamu jechuudha. I did amma asirratti hiikni isaa namni kun wanni inni jechuu barbaade dogoggoreera jechuu barbaade. I did a mistake jedhe. Dogoggora raawwadheera jechuu barbaadeeti. Hiika akkasiin kannaa jechuudha. Garuu kan ta'uu qabu maali? Made fayyadamna jechuudha asirratti. Did osoo hin taane didii waan dabree dhugaadha. Asirratti make jechuun wanta presentiidha. Pastiin isaa madeidha. So I made a mistake. I made a mistake. Dogoggora raawwadheera yookiin immoo dogoggoreera jechuudha. Okay? Dogoggora hojjedhe, dogoggoreera, whatever it be. So dogoggoreera jechuu barbaadde I did a mistake hin jettu jechuudha. Kuni akka afaan keenyaati. Afaan keenyarraa kallattii yeroo hiikamu akkanatti hiikama. Afaan kallattiin hin hiiknu jechuudha. So akkaataa itti jedhamuutu jira jenne. So fakkeenya tokko tokkoon ilaalaa jirra. Dogoggora gartee namoonni raawwataa jiran kan adda addaa yeroo adda addaa keessatti raawwatamu gurree isinii qindeessine jechuudha. So please pay attention. Kanaafuu irratti xiyyeeffadhaa jechuu jirra jechuudha. Okay. So maal jennee saffisaan jechuu barbaanne I made a mistake. Okay? Instead of saying I did a mistake, you have to say I made a mistake. Akkana jenna jechuudha. Akkas jechuurra akkana jechuu qabnaa jechuudha. Ifaa miti? Gara gattee aanuu adeemnu. Akkana jedha kun. I have 25 years. Maal jechuudha? Keessaafuu inni kun kan hiikame kallattiidhaan afaan Arabiffaarraayi. Afaan Arabaatiin umriin tee meeqasiin jechuu barbaadan inni akkam sana waan jedhamu jira jechuudha. Afaan keenyatti yoo deebisne sirriin dhufu umrii meeqa qabdaa akka waan jedhanii fakkaata. So Ingiliffa keessatti kallattiin akkasitti hiikuu hin dandeenyu jechuudha. I have 25 years jedha. Okay? So akkas jechuurra maal jechuu qabna? I am 25 years old. Yookiin immoo saffisaa yeroo jennu I'm 25 years old. I'm 25, 20 reettu 20 jenne. I'm 25 years old. Namni si gaafate how old are you sin jedhe? Okay? I'm 25 years old. I'm 25 years old. Akkasitti deebisne jechuudha. Okay? Umriin koo waggaa 25 jechuu barbaadde jechuudha. Okay? Maaliifi inni kun kallattiidhaan ana indi 25 sana. Sigalee namni umrii gaafatame afaan Arabaatiin indi akkam sana jedhee yeroo si gaafatu ati immoo ka deebisu isa kana deebista. Kallattiin kan hiike qabi ana indi 25 sana isi jettu kallattiidhaan fide jechuudha.
akkasin jedhamu jechuudha. I have 25 years hin jedhamu. Maal jennee? I'm 25 years old. Is that clear? Ifaa miti? Kana halaallu amma. I have thirst jedha. Jechi thirst jettu dheebuudha. Asirratti qaba jechuudha. Dheebuun qaba jenna afaan keenyatti. Dheebuun na qabee jechuu barbaadeeti. So akkasin jennu amma. Dheebodhe jechuudhaaf I have thirst dheebuun qaba hin jennu jechuudha. So kuni kallattii yeroo hiikamudha. Isa kana jechuu barbaanne akkamitti jenna? I am thirsty. I'm thirsty. I'm thirsty. Okay? Maal jenna? I'm thirsty. Okay? Akkasi jenna. Maal jechuudha? Dheebodheera. Yookiin dheebuun qaba.